Baga Rabbiin eegi turtii torbaan takkaa eega torbaan lamaati. Baga Rabbiin walitti nu deebise. Haya Rabbiin subhaanahu wa ta'ala fuudhu nu eeyyame. Rasuuli sallallahu alaihi wasallam fuudhu nu eeyyame. Maaniif fuudhu nu eeyyame? بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Baga Rabbiin eegi turtii torbaan takkaa eega torbaan lamaati. Baga Rabbiin walitti nu deebise. Rabbiin yeroo hundaa khayrii irratti warra akkasitti waliin deebi'u Rabbi nu haa taasisu. Duuba obboleeyyan Islaamaa diinaan Islaamaa tunni amantaawwan biraa irraa wanti isiin adda taatuun beekumsa jecha. Akka amantaa biraa akkasumatti imantii dinaallee hin jedhan. Imantii dinaallee walii jedhanii jirtu diina Islaamaa keessa. Hin seentaa hin barattaa maan akka seentaa diina Islaamaa hin hubatte. Amantaa biraa yoo taate hin seentaa in amantaa jechuudha. Imani gallate illaa halleedhaan diina Islaamaa keessa mootu hin jirtu. In seentaa hin barattaa jecha. Wanni tokko misxir wanni jedhan diina Islaamaa keessa hin jirtu. Seentee hundi isaayyuu barattaa jecha. Diina Islaamaa tan namni hedduun akkamii yaada? Sooma, salaata, hajjii, zakaa, Ramadaan kanuma yaada jechuudha. Namni waan biraatti yaada. Diina Islaamaa tanuma qofa itti fakkaata. Garuu diinaan Islaamaa tan irrallee baay'ee jechuudha. Dameewwan saayinsii yeroo ammaa tana man barnoota barachuu jiran keessaa dipaartimentiin kamuu gahee Islaamummaa karaan isin keessaa hin qabne ni jiru. Islaamummaan karaa kamiinuu gahee keessaa qabdi jechuudha. Karaa saayinsii fayyaatiin, karaa lafaatiin, karaa gartee waa'ee hawaa qorannootiin Islaamummaan karaa kamiinuu maali gahee keessaa qabdi jecha. Kanaaf Islaamummaan amantaa biraatiin maaliin addaan jirti yoo jennu beekumsaadha jecha. Diinaan Islaamaa tun akkaan beekumsa taatuuti. Warra baratee itti fayyadamu Rabbi nu haa taasisuuti. Warra baratee itti fayyadamu Rabbi nu haa taasisuuti. Inshaallah yoo Rabbi jedhee arramaan waliillaa yoo jennu zawaaju shar'ii. Fuudhii karaa Islaamaa keessatti maal fakkaataa waan jedhaa waliillaalla jechuun inshaallah yoo Rabbi nu laafise. Fuudhi kun shari'aa keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka nu fuudhutti nu ajaje jira. Rasuuli sallallahu alaihi wasallam innis akka nu fuunu nu ajaje jira. Akkasumas muslimni hundinuu akka fuudhii eeyyamama ta'e irra walii galee jira jecha. Adillaa san keessaa takki ragaawwan Rabbii subhaanahu wa ta'ala fuudhu nu eeyyamuu keessaa tokko faani. Rabbii subhaanahu wa ta'ala suuratul Nisaa keessaa yoo nu dubbatu nu jedha. Fankihuu maa xaaba lakum minan nisaa. Fankihuu fuudha maa xaaba lakum waan gartee dansiisan jedhe waan feetan fuudhaa jedhu dubartii keessaa. Masnaa lamallee wasulaasa sadiillee warba'an afurillee. Agas fuudha jedhe shari'a Islaamaa kan qabdi yoo barbaadde. Yoo ammoo wal qixxeessinaa hin dandeenye taate fawaahidatun tokkotti hir'isanii jiraa nu jedha Rabbii subhaanahu wa ta'ala. فإن كفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. yoo ammoo dubartoota hedduu barbaadan fuutan kan keessaa wal qixxeessuu hin dandeenye taate tokkumatti hir'isanii jiraa nu jetta amantaan Islaamaa. Yoo kan wal qixxeessuu dandeette taate lam sadii afurillee fuudhuu hin dandeettaa jechaa gafuritti. Achi ol fuudhuu hin dandeettu malee. Akkasumas Rasuulli sallallahu alaihi wasallam maal nu jedhani? Yaa ma'shara shabaab. Yaa jamaa dargaggootaa man istata'a minkum isanirraa namni danda'e alba'ata waan gartee fuudhuu namni danda'e jecha. Baasii ittiin fuudhan sun namni gartee baasuu danda'e falyatazawwajaa fuudhuuti jedhe. Fuudhuuti jedha. Maal jennaan? Fa'innahu soomii kun fa'innahu gartee fuudhii kun inni agaddu lilbasar akkaan gartee ilnamaa tan namaa qaqqabdi jedhan. Ilnamaa tan fuudhii kun akkaan namaa qaqqabaa jedhan. Wa ahsanu lilfarj qaam saalaa kanaallee maan namaa tissaa jedhan. Waman lam yastati namni ammoo fuudhuu hin danda'in fa'aleehi bisoom soomattuu sir jiraa jedhan.
Maaliif jennaan soomii kun gartee fedhii kan kee kaasuun si keessa gartee waan godha ni tumaa jecha. Kanaaf namni danda'e haa fuudhuti namni hin dandeenye maana ta'uti jedhanii isirri sooma jiraa jedhan. Rabbi subhaanahu wa ta'ala ayyaa bira keessa yoo dubbatmaan jedha wa'ankihul ayaama wa'ankihuu fuusisa al ayaama isi gartee hin fuudhinii fi isi hin fuudhinillee fuusisaa jedha Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Kanaaf fuudhii karaa shari'aa keessatti eeyyamamaadha jecha.